bakki kun biyya Jimmaatii fi nashaata baay'ee mataa ummata muslimaa ol kaasuudhaan kan sadarkaa tokkoffaatti beekamu. Hafazaa Quraana Rabbii tokko nama 105 Quraana hafazaa jira. Kan eegasii namni Quraanarraa ilaalee nama salaachisu amma ijoolleen keenya alhamdulillaahi rabbil aalamiin irra baay'een hifzii Quraanaa qabanii masjiida tokko keessatti nama 2-3 argachuu jalqabneerra nama hifzii Quraanaatiin nama salaachisu. Maddii hifzii kanaadhaa sadarkaa tokkoffaan asumarraayi. Karaa miidiyaa barakaa kanaan miidiyaa tana seebbisaatuma miidiyaa santu waraabaa jira. Markaza Abbaa Jifaar kana keessatti daqiiqaa ammaa kana sagalee dhagaa jirtan. Kanaafuu ijoolleen kun gariin abbaan qaban, gariin abbaan harka qalleeyyii. Warri tilaawayyaa qabu ijoollee tanaa ji'aan dhufee ilaalaa. Warreen abbaa qabu abbaan jaraa haati jaraa laaluu dhufte ijoolleen kan qalbii namaa cabsan ni bu'an. Tu abbaa qabaanne tu haadha qabaanne akkana jechuudhaan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لفتنو تتي أرقم نكوني مركز أبا جفار بكا تحفيظ قرآناتي كما أغرتنو لفتسال لي بلالا الحمد لله حفظوني قرآنادا مرسا هدو لافكنا كيسا بفماني biyya kan keenya miidhagsanii babbareechanii kan jiranu ammallee as keessatti barattoota hedduutu barataa jiranii kanuma waliin bakki kun biyya Jimmaatii fi nashaata baay'ee mataa ummata muslimaa ol kaasuudhaan kan sadarkaa tokkoffaatti beekamu. Kan eegasii namni Quraanarraa ilaalee nama salaachisu amma ijoolleen keenya alhamdulillaahi rabbil aalamiin irra baay'een hifzii Quraanaa qabanii masjiida tokko keessatti nama 2-3 argachuu jalqabneerra nama hifzii Quraanaatiin nama salaachisu. Maddii hifzii kanaadhaa sadarkaa tokkoffaan asumarraayi. Kanaaf jennaan akkuma agartanu kun lafti kun caffee kanaan kan guutame ganna kan namni keessa deemuu hin dandeenye ammallee kan lafa Quraanitti haffazamu waliin madaalle ummanni kan keenyas hin dhageenye ta'ee hin argine ta'ee hin beekne. Wallaahi bakki kun baay'ee kan qalbii nama cabsu. Koreenii fi sheekooleenii asitti bariisanullee hedduu tokko irratti qalbii cabanii waan godhan wallaalanii akkasitti akkuma dhiqoo dhufee asirra bahee asirratti argee jira. Mee otoo sheekoolii asitti bariisanuu fi koree as jiranuun wal qunnamtanii waan kana irratti margettanii silaa baay'ee gaarii ture. Akkaataan jirritti haasa'aa jiranu baay'ee hedduu qalbii nama cabsa waan qalbii nama cabsu qofa dubbachuun silaa hin ta'u ture. Garuu wanti kun immoo furmaata irratti gochuun dirqama natti fakkaata. Wanti saadhaa wanti amma barbaadame karaa baasu karaa keessa hatti keessa baasanii biyyee keessa bubbuusanii karaa isaa baasanii kunoo caffee masjiida dhaalee kanallee asirraa kaasanii akka kanatti sirreessuudha kan barbaadamee jiru. Waan baay'ee hammanas jabaatu miti tu harki namaa walitti dhufe silaa waan xiqqoodha. Mee ulamoonni Jimmaan keessa jirullee namoonni dhimmi kunillee isa laallatullee utuu irratti hirmaate baay'ee gaariidha. Bakki ka'umsaa kan keenyaas asii maddi kan keenyas galli kan keenyas bakki itti gallus bakki itti jiraannus bakka Quraanaa kana. Mee baarakallahu fiikum wa jazakumullahu khairal jazaa. Mee kalimaa xiqqoo sheekhni keenya Sheekh Naasir Abdurrahmaan irratti isaa dubbatanu inshallah gara isaanii sin dabarsa. Bismillahir Rahmanir Rahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حواس خينيا حواس إسلام ما نسياجس حواس إبن إسلام ما إسن كيس جرو حواس رب لا إله إلا الله سشلمه سلام النكي يسي هذا وجه بكتون جرخون ورميا كيس أيس يوجتن مركزا مقالا جمع مركزا أبا جفار كيفزي قرآنات كيام كيرو هدو أسكيستي وفازني بيكم يرو جاء بفمي دفع جافا بفمي إجولين دفع أما جروخنا برتا جران إجولين إبتو قوشاني كقرآن فزا جران أما وقال ما تقبي كنا كيستا بلتين جراس نياني جراس ميشنان جراس إجولين كو يرو تقو أسكيسا قدنبان قبي كنا كيسا هاتاو ملي أما ونسيني مريم يا حواسا قدقاري يا نما سقليتي أرقيسو
ijoolleen tun as keessaa lafti isaa guddaadha. haa ta'u karaa barbaada asuma keessaa karaa mana bultii dhaqu, karaa mana fincaanii dhaqu, karaa masgiida dhaqu. namni dilli kun as keessatti barachuu wajjin markazni kun yeroo ja'a eebbisee tajaajilu waliin yeroo ja'aan kun waggaa 2 waggaa 12 jechuudha. Sinii galee kanaaf duuba kun maal barbaada yoo jettan doozarii gaarii barbaada, doozarii mallaqa barbaada kana xaraguudhaaf kana sirreessuudhaaf eegana biyyee garagaantii bareeda barbaada. inumaa gaasilaa ka caalu asfaaltii keessa gamaa gamanaan karaa keessa baasuu barbaachisa. kanaaf hawaasa gaggaarii namni quraana bira dhaabbattu warri keessaa naggaadeen biyya keessa faa jirtu waa biraa dhiisi kottuuti akkaataa lafti kun itti bal'atu akkaataa inni ilmaan itti hoomishaa jiru qaama keetiin keessa gahii ija keetiin argi atu waa irraa dabalatta garaan kees waa fudhataa sammuun kees waa fudhataa. kanaafuu markaza guddaa akkanaa hamilee gaarii maqaa quraanaatiin akka bira dhaabbannee waan kana tasfaaffaa goonee bal'ifnee tolchinee xaragnee karaatti baafnee karaa bishaan yaa'u qobaa goonee karaa ijoolleen irra yaa'an tartiibatti goonee karaa mana hammaamaa dhaqan tartiibatti goonu akkasin agartan kun caffee kun immoo masgiida isaati. asumaan quba nuu qabadhaa bakka kana qalbiitti nuu deebisaa nu hordofaa warri biyya keessaa warri biyya alaa jechuufan jedhe rabbi sin haa barakachiisu rabbillee sin haa mul'isu khayrii guddaa walitti rabbi sinii haa qabu. kanaafuu quba qabaadhaa bakkattuu kana bakka markaza kana quraana biraa dhaabbannu quraanni kan nama hundaati kan islaama hundaati. quraanni lazzaan san dhumne quraana haa degaanu quraana biraa haa dhaabbannu quraana hamilee haa taanu isiniin jedha. salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل رجال تل وني مسجد كان كيسا غونغو ماجو وني قرتني قرآن ربي سجل قرآن ربي تو أسكيسا غونغو ماجرا حفظا قرآن ربي تكون نما إبتو كورشنتو قرآن حفظاجر مركز أبا جفار كان كيسا دقيقة أما كان سجل رجال تل كان فو جولين كن غرين أبان كبن غرين أبان أركان ليجي warri tilaawayyaa qabu ijoollee tanaa ji'aan dhufee ilaala. warri biyya fagoorraa as keessa dhufee warri tiraaspoortiin itti jabaatu akkaataan itti jabaatu ijoollee kana dhufee ilaaluudhaaf dandeettii illee hin qabu. gariin abbaa yataamaadha gizee gartanii warreen abbaa qabu abbaan jaraa haati jaraa ilaaluu dhufte ijoolleen kan qalbii namaa cabsan ni bu'an. tu abbaa qabaannee tu haadha qabaannee akkana jechuudhaan kanaaf hawaasa kiyya gaggaarii markazni kun markaza abbaa jifaarii magaalaa jimmaa keessa namni sagaleetti dhageessan namni quraanni si mararu namni islaamummaan si mararu ijoollee miskiina hedduu tas keessa jiran hamma dandeenye tokkoon karaa imootiin ijoollee ijaarree gargaarsisaa jirra. homaan tartu waa hedduu nu barbaachisa qoonqoon jaraa gargaarsa barbaada walaakiin waggaa 2 as ta'anii baratu waggaa 2tti eebbifamu garuu bakkeen kun karaa diriirsuu barbaada karaa babal'isuu fi barbaada lafa guddaadha qe'ee guddaadha. masgida kun alal khayriin ijaaree jennaan akkasitti keessatti quraana hafazaa jiranii. kanaafuu hawaasa gaggaarii warreen sagalee teenya dhageessan ijoollee tana gurra keessa nuu qaaddaa qalbiitti nuu daaffadhaa du'aayis nuu godhaa fi kiisha keessanillee waan qabdan ijoollee tana bira dhaabbadhaa nu ordofaa ittisaala nutti ta'a akka ijoollee kana gabbifannu akka ijoollee kana yataamaa kanas miskiina kanas warreen harka abbaan harka qalleeyyii as keessatti quraana hafazaa jiru kana akka walumaanuu bira dhaabbannu jechuun labsa isinii dabarsaa. warri sagaleetii dhageessan sagalee keessa rabbii haa dhaga'u. salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.